Warahmatullahi wabarakatuh. Arranta namaaleen isin barsiisa haala ittiin shoortii viidiyoo irraa maallaqa ittiin argachuu danda'an bifa weebsaayitiin jechuudha. Akkanatti as ilaalaa kanaan isin barsiisaa na hordofaa hanqadhuma qophii kiyyaatti jechuudha. Kuni waan simpiliidha, waan addunyaan irratti walii galaa jirtu jechuudha. Kuni maali? Karaa salphaa tokkoon akkamitti nuti onlaayinii gubbaarraa shoortii viidiyoo takka ilaallee doolaara 14 argachuu dandeenyaa jechuudha. Karuma salphaadhaan doolaara 14 akkamitti arganna? Akkasuma lakkuma ati ilaalaa deemtuuni wanni kee ol deemaa jechuudha. Maallaqni kee lakkuma ati ilaalaa deemtuun ol siqaa deema. Ammaas viidiyoo takka yeroo dabarsu viidiyoo san keessatti sirriina dhageeffadha. Shoortii keessaa haadha inni fakkeenyaaf amma hash gootee shoortii jettee barreessita. San booda viidiyooleen amma jala mul'achaa jiru kun cufti isaatiiyu viidiyoo miliyoona 53 fi maaltu qaaraatiis gubbaa jira. Viidiyoon kun cufti isaatiiyu viidiyoo maallaqa namaa kaffaluu jechuudha. Hashii gootanii shoortii jettanii barreessan san boodanii argitanii jechuudha. Kunoo haashtaag gootanii maayikiraaft kan jedhu irra barreessitan. Erga maayikiraaft kan jedhu irra barreessitan viidiyoolee as gubbaa jirtu tana namoota baay'eedhaan laalamte ilaalaa jechuudha. Namoota miliyoona 36 namoota miliyoona meeqaan akka isiin ilaalamte hubachuu dandeessanii jechuudha viidiyoo tana gubbaadhatti. Akkasuma asii maal gootan sheer gootaniiti liinkii isaa kana qabxii sadeen san erga tuqxanii koppii godhata. Liinkii isaa kana koppii godhachuu hin dagatina. Isteeppiin isiniin jee guutuurra deema. Fakkeenyaaf amma Jarman biyyoota kana hundatti akkaataa inni ittiin kafalu ilaalaa waan kana. Biyyoota kana hunda keessatti jechuudha. Irlaandii fi Yuunaayitid Isteet keessatti doolaara 14.5 kafala. Akkasuma biyyoota garaagaraa keessatti irra deemtee yoo ilaalte akkasuma kafalaa jechuudha. Liinkii isaa diiskiripshinii jalaa fudhachuu dandeessa. Liinkii isaa isiniif hin kaaya. Wantichi kunoo kana fakkaataa jechuudha. Wantichi kunoo kana fakkaataa. Gamasittiin isin geessa. Liinkii isaa ammoo diiskiripshinii bakka yuutuuba kiyya jalaa fudhattanii wanni achiifu eega fudhattanii booda wanti kun akkanatti isin naqaa jechuudha. Hedduu isteeppii ittiin seenan guddoo hin barbaadu. Waan hin duraan banee jiruuf jecha akkanuma laaluu dandeessanii jechuudha. New short link isa judhayxaniiti reefu bakka iddoo jalqabaa sanitti waan guunne san reefu peesti goone san asi galchinaa jechuudha. Asi galchinaa jechuudha. Facebook share linkii kajuu kana jalattii fi gama gubbaattis isiisan guunneeti koppii goonaa jechuudha. Waan san koppii goonaa jechuudha. Dirqama waan tana koppii godhuu qabna. Maaliif akkas malee Profaayiliin alleensiinsaa kuni nuuf hin guutamuu jechuudha. Nuuf hin guutamu. Achi booda amma viidiyoo maayikiraaft isa jenne kareefu jenne san jaavaa keessa dhayneeti ilaallaa jechuudha viidiyoo san. Viidiyoo san jaavaa keessa dhaynee ilaalla. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana namoota meeqaan daawwatamee jira. Viidiyoo kana ilaaluudhaaf maal goota viidiyoo sanirra dhooyteeti riijistar isa jirurra gad dhooytee viidiyoo kana seennachuu dandeesse yoo feete. Yoo feete ammoo viidiyoo biraa godhuu dandeessa san akkuma sitti tolee jechuudha. Maaliif yaa'ee takkallee numaa hin qabdu irra deemte isaan kan hundarraa akka namni itti daawwatu jechuudha. Ati fuutee itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Fuutee itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Beeksisa gabaabaa tokkotu nu jidduutti dhufee jira. Beeksisa kana xumurreeti walitti deebinaa jechuudha. Beeksisa kana xumurree walitti deebinaa jechuudha. Maaliif jennaan isteeppii tana nu harkaa laaqa waan ta'eef beeksisa gabaabaa kana daawwannee walitti deebinaa jechuudha. Beeksisa kana daawwannee walitti deebinaa jechuudha. This is for TV or something. No, we have to avoid faranjii kan rabbi isaan haadhamaasu. Akkana nama cinqanii jechuudha. Wanti kun irraa deebi'uuf malu fakkaata. San booda amma iddoo keenya deebinee jirraa jechuudha. Amma gaa
Maayikiraaftii isa jiru san irratti erga tuqnee booda isteeppiin isaa kun ilaal salphaadha, matumaan nama jala yaanaan abdeet snaapshoot yoo feete achirra dhooyteeti bakka feete irratti gattuqattaa jechuudha. Bakka feete irra gattuqatta isaan kana keessa siitu filata akkaataa namni baay'een itti ilaaluun yoo feete haariyaa godhatteeti haariyaa san as keessa ilaaluu dandeessi. Viidiyoo gabaabduu isaa san haariyaa san maaliif yooniif akkasitti ilaalte ta'e isii san jalaati liinkii ta'e ni fudhatta. Viidiyoo jala fakkeenyaaf viidiyoo takka fudhattee liinkii isii jalaa fudhatta. Liinkii san bakka reefuu sanii geessitee peestii gootaa jechuudha. Achi keessa gadhii wanna godhattaa jechuudha. Saniifuu wanni isaa kana fakkaata. Kunillee liinkuma isaati. Kana fakkaataa jechuudha. Liinkii isaa amma bal'iseetiin isin agarsiisaa jira malee inni beeki isteeppiin isaa salphaadha. Maali kun viidiyooleedha malee heera isaatii miti. Heera isaa iddoo jalqabaa sanitti wanni guutuun achitti haftee kuni ammoo viidiyooleedha jechuudha. Viidiyoolee kanarra gadhooytee eega viidiyoo kanarra gadhooytee booda liinkii isaa geessitee bakka san geeffatta. Hanqana kafaltiisii biyyootaa wal dhabaa jechuudha. Akkaataa silaa biyyoota iddoo isin jirtaniitti wal dhabaa. Ammoo kaffaltiin isaa ni kaffalamaa jechuudha. Maayikiraaft pilaayer isa jiru kanaatitu akkasi malee maayikiraaft pilaayer isa jiru kanaatitu akkasii jechuudha. Koomunitii isaatis jala seentee ilaaluu dandeessaa jechuudha. Asiin jooyin gootee yoo barbaachisaa ta'e asiinillee paablik guruuppii isaanii ilaaluu dandeessaa jechuudha. Ammoo namoota meeqa 80 tuqaa maal juutu jala dhaabbataa jechuudha. Kunillee amma akkanatti yeroo ilaaltu kunis guruuppii isaaniiti jechuudha. Warra isaan jooyin godhan kunis guruuppiilee isaaniiti. Akkana guruuppii isaaniiti. Ivinti kajuu jira, jeneraal chaat kajuu jira, jeneraal chaattuu jeneraal chaat fooriidhaatti jira jechuudha. Jeneraal chaat fooriitti jira. Kun hundinuu waan jarri koomunitiin isaanii kun achirratti kaayanii jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e liinkii teenya achi jalatti peestii godhannee san booda rifiraal keenyaan keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Wanni kun hundinuu kana fakkaatti. Maaliif jennaan isin barsiisuudhaaf malee ittiin isin shawwaduudhaaf miti. Jara keenya wanni isinii galuu qabu karaa salphaa ta'e tokkoon isin akkamitti barachuu dandeessanii jechuudha. Karaa salphaadhaan namni akkamitti barachuu danda'a. Kafeetes asuma irra dhooytee sheer godhatta. Kaan irra dhawachuu feetus liinkii isaa irra dhawattee fakkeenyaaf viidiyooleen shoortiin dila kanaa jira. Viidiyooleen shoortii dila kana keessa kasii si tolerra dhooyteeti akkaataa kaffaltii isaatiin argachuu dandeessaa jechuudha. Amma wanti kun kireetiivitiin isaa kana fakkaata hagaata. Fakkeenyaaf kireetiiv akkaataa akkaawuntitti itti uummatta shoortii yuur liink. Amma liinkiin isaa gabaabduun taree asirra keenyisan irnimaniin ammaa isaa gaate irra argattuu jechuudha. San booda karaa salphaa tokkoon atillee maallaqa guddaa argachuu dandeessaa jechuudha. Guddaa galatooma.